Nagaan isiniif haa baay'atu. Addunyaa hundumaa irratti kan argamtan, afaan kana kan dhaggeeffattan, Kiristoosiin duukaa kan buutan, yeroo ammaa kana gaaffilee musliimoota irraa dhiyaatanii fi yaada gabaabduu tokko tokko irratti kennuudhaaf an seene. Yaada utuun kennin dura obboleeyyan duuka buutuu Kiristoos Iyesuus taatan barumsa jal'innaa fi dogoggoraatiin gara dukkanaatti kan deebi'aa jirtan, akkasuma immoo hidhata foonii foon keessan qabuu dadhabuu irraa kan kaatan gara dukkanaatti deebi'aa kan jirtan, maybe yoo jiraattaniif dhaamsi koo sin baasu. Dukkana jechuun maal jechuudha? Amantiin Kiristoos Iyesuus duukaa bu'uu alatti jirtu hundi isiinutu dukkanadha malee ifaa miti. Kiristoosiin irraa kan garagale gara waan birootti deeme hunduu gara dukkanaatti deeme malee gara jireenyaa yookaan gara ifaatti hin deemne. Kanaaf gaa'elaan fakkeeffamtanii gara du'aatti kan deemtan, birriidhaan bitamtanii gara du'aatti kan deemtan, foon keessan qabuu dadhabdanii gara du'aatti kan deemtan, obboleeyyan koo adhas isinitti hin galgaloofne waan ta'eef yerootti gara jireenyaatti akka deebitan dhaamsa goote. Qajeelumatti gara gaafii Yesuusiin gaafatanitti isinii deebi'a. Kitaaba qulqulluu keessatti Iyesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Sirriitti hubachuun kan isinirraa eeggamu, dhala namaa kan taatan, afaan kana dhaga'uu kan dandeessan, Iyesuus Kiristoos Waaqa, Rabbidha. Akkasuma Iyesuus Kiristoos namadha. Lachanuyyuu waan kitaabni jedhu jenna, waan kitaabni hin jenne ammoo hin jenne. Xiinxallaa dhagaa. Kitaabni qulqulluun Iyesuusin kan jedhu inni kalimaa rabbiiti jedha yookaan jecha rabbiiti. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yookaan Injiila Yohaannaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko akkas jedha: وفي البدء كان كلمة وكلمته كان عند الله وكلمته هو الله. jalqaba kalimaatu ture, sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jechuu sana. Kalimaan kunillee Rabbi bira ture, kalimichi iyyuu Rabbi ture. Anamma kan dubbadhe waa'ee maalummaa isaati, waa'ee rabbummaa isaati, waaqummaa isaati. Kitaabatu jedhaa jechuudha. Waan kitaabni jedhe jetta malee waan kitaabni hin jenne jechuu hin dandeessu. Irraa ishee dhisuu ittis dabaluu hin dandeessu. Iyesuus Rabbi kan jennuuf kitaaba qulqulluutu Iyesuus Rabbii jedheen. Rabbummaa isa ammoo hafuurri qulqulluun nu keessa jiru nu masakkare. Waaqa ta'uu isa, Rabbi ta'uu isa yookaan Allah ta'uu isa. Dhageeffadhaa xiinxallaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 19 irratti inni jecha Rabbiiti jedha, sagalicha Waaqayyoo jedhama jedha maqaan isaa.
sagaleen rabbii rabbi. Sagaleen rabbii namaa miti. Sagaleen rabbiitiif rabbii lamaa miti. Sagaleen rabbiitiif rabbii tokkicha. Amma kalimaa rabbii kanatu yookaan sagalee rabbii kanatu foon namaa uffate. Kitaaba qulqulluu irratti warri sagalee kana dhageeffattan, warri sagalee kana barattanii jirtanis kan hin barannis cuunfaa sagalee kanaa Yesuusiin ilaallatee isinitti himu dhageeffadhaa. Cuunfaa sagalee kana macaafa qulqulluu keessa. Macaafa qulqulluu keessatti Yesuus rabbummaa isaa kan ibsu yookaan waaqummaa isaa kan ibsu sagalee waaqaa ta'uu isaati. Kitaaba qulqulluu keessatti mul'ata Yohaannis irraa hanga kitaaba uumamaatti yookaan uumamarraa hanga mul'ata Yohaannisitti kan jiru Yesuus sagalee ta'uu isaati kan beeku. Sagalee. Sagalee eenyu? Sagalee Waaqayyooti yookaan sagalee Rabbiiti. Kalimaa Rabbiiti. Kalimaa Rabbiiti. Bakka lama gurguddaa jira. Yohaannis tokko irraa hanga sadiitiin mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 19 kan jiru. Jecha sagalee kun uncoo waaqummaa Yesuusii kan laaltan jechuudha. Jechatu waaqa, jecha waaqaati. Jechi waaqaa namaa miti. Jechi waaqaa waaqa. Sagalichiyyuu waaqayyo ture kan jedhu anaa miti kan jedhe kitaabatu jedhe. Mee gara Qur'aanatti isin fida. Gara Qur'aana warra amantaa Islaamaatti isin fida. Qur'aanni hoo maal jedha? Akka sheekoleen jettu jedhe moo waan ofii jedhu qaba? Xiinxallaan dhageeffadhaa. Akka sheekonni Islaamaa jettu osoo hin ta'in Qur'aanni kan jedhu, Qur'aanni Islaamaa kan jedhu Yesuus sagalee waaqaati yookaan sagalee rabbiiti jedha. Macaafa qulqulluu irratti illee sagalee rabbiiti jedha. Qur'aana irratti illee sagalee rabbiiti jedha. Suuraa Maariyaam boqonnaa 19 lakkoofsa 34 meedhaqaa dubbisa. Zaalika Isa binu Maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna. Qawlul haqq inni jecha dhugaati, sagalee dhugaati, alladhi fihi yamtaruna kan namoonni shakkan jedhe. Amma anaa miti kana kan jedhe Qur'aan. Sheekoleen immoo rabbitu uume jetti. Qur'aanni sheekolee itti amantu garuu maal jedha? Inni jecha dhuga'aatii jedha. Qawlul haqqi alladhi fihi yamtaruun. Jecha dhuga'aati. Alladhi fihi yamtaruuna jechuun garuu achi keessatti namoonni maal jedha? Kan shakkan. Yamtaruuna jechuun shakkuu jechuu kan namoonni xaraaxaran jechuu shakkan jechuu. Yesuus jecha rabbiiti. Akkuma Qur'aanaatti iyyuu akka sheekonni jettuu miti akka Qur'aanni jedhutti Yesuus jecha rabbiiti garuu namoonni ni shakkuu jedha. Xiinxallaa qabadha. Warri gara dukkanaa deemta, warri biyyi lafaa isinitti urgaa'u. Keessumaan dubartoonni biyya ormaa jirtan biyyi lafaa kan isinitti urgaa'e. Foon isinitti urgeessanii jireenya keessaa kan isin baasan dhageeffadhaa. Foon isinitti urgeessanii, buddeen isinitti urgeessanii dhageeffadha. Yesuus jecha rabbiiti kan namoonni alladhi fihi yamtaruuna kan namoonni shakkan. Tokko isa kana. Lammaffaa suuraa Imraan, suuratul Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 45 irratti maal jedhaa? Maqaan jecha rabbii Isaa ilma Maariyaam jedhamaa jedha. Maqaan eenyu? Maqaan jecha rabbii. Dhageeffattanii? Maqaan jecha rabbii ismuhul masiihu Isa binu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Idh qalat al malaikatu ya Maryam ya Muhammad
Hinnaa malaa'ikoonni Mariyamiin jetti. Yaa Mariyam jette dhageeffadhaa xiinxallaati afaan Oromoo haasa'aa jira. Warra Quraanuma kana ofii itti amanni jedhani ofii amananii dabsan garaa ofiitiif jedhanii jechuudha. Kana yoo jedhu Quraanni Rabbiirraa dhufe jechuu kiyyaa miti. Garagalcha macaafa qulqulluullee yoo ta'e sirriitti barreeffameera. Garagalcha kooppii peestiidha. Dhageeffadhaa isinitti dhaga'amee dhugaa isinitti himaa jira waan ta'eef waanan jedheef booddee isinitti himu. Wali qaala fil malaa'ikati yaa Maryam yaa Muhammad yaa Muhammad illee jirtu beektota islaamaatu dabalee jennaaniin izintu Muhammadin bakka buuti yaa Muhammad fadhkur jechuudha jedhanii warri nahwii baratanii Muhammadin bakka buusan. Kanaaf bakka buusan waan sheekoleen jettu siniin jedhaa jira dhageeffadhaa. Sun iyyuu quraanarra hin jiru. Yaa Muhammad hinnaa malaa'ikoonni jette maal jette? Yaa Maryama jetteeni Maryamatti dhufte inna Allaha rabbiin yubashshiruuk si gammachiisuu hedha yubashshiruuk si gammachiisa maalidha? Bikalimatin minhu jecha sagalicha isa irraa ta'een si gammachiisa. Xiinxalla sagalicha isa irraa ta'een si gammachiisa. Ismuhu maqaan ismuhu jechuun simuum jechuun maqaan isaallee jechuun Masiihu Isa binu Maryam Isa ilma Maryam jedhama. Maaliin maqaan jecha Rabbi? Mee Quraana keessatti maqaan jecha Rabbi eenyudha ijoollee? Yaa Islaamota yaa Sheekh Abdurrahman yaa Sheekh Jamal yaa Sheekh Khalifa Sheekh Abdurrauf yaa Kamal Sheekh Kamal yaa Sheekh Jamal maqaan Quraana keessatti maqaan jecha Rabbi eenyu jedhama? Quraana keessatti awaaj dhageeffadhaa. Silaa iyyeen dubbadha halkanaa sa'a jira waan ta'eef. Awaaj Quraana keessatti maqaan jecha Rabbii Iyyesuusidha. Kunoo suuratul Imraan boqonnaa 3:45 ismuhu jedhe maqaan isaallee maqaan eenyu? Kalimatuhu maqaan kalimaa Rabbi irraayituun dhufte tuni eenyudha? Isaa ilma Maryam jedhama. Maqaan jecha Rabbii Isaa. Kanaan alatti uduu samii baate utuu lafa jala gadi lixxe maqaan jecha Rabbii maqaan isaa ekelee jedhama kan jedhu naa fiduu hin dandeessu. Dhageeffadhaa. Macaafa qulqulluu keessatti maqaan jecha Rabbii Iyyesuus. Quraana keessattis maqaan jecha Rabbii Isaa yookaan Iyyesuusidha. Bas kanu sirriitti qabadha. Kanadha kan waakkataa jiru Islaam warri an Islaamuuf hin jedhu kun. Ismuhu Masiihu Isa binu Maryam. Maqaan jecha Rabbii kunillee Masiihu Isaa ibnu Maryam ilma Maryam jedhama. Wajihan kabajamaa kan ta'ee jedha. Quraana keessatti akka Islaamonni Iyyesuusin arrabsan osoo hin ta'in dura kana jenna. Anis yeroo Islaama sana keessa ture gaafa masgiidaa yaane darasoota wajjin Yesuusin arrabsina bakkeetti baane in arrabsina. Yesuusin jedhan nama Rabbi mootii alamaa laa ilaaha illallah. Yesuusin jedhan nama Rabbi mootii alamaa. Silaam nabiyyuu kabajuu nurra jiraame hin kabajin hin arrabsina. Afaan nu xuraa'aa waan ta'e jechuudha. Sila akkuma Islaamummaatti sila nabiyyi maal godhutu nurra ture? Kabajuutu nurra ture. Kabaja irratti Yesuusin jedhan nama Rabbi mootii alamaa jedhu. Akka Islaamni jedhu sanii miti. Quraana keessatti maqaan jecha Rabbii, maqaan kalimaa Rabbii, maqaan qawlii Rabbii, maqaan kalimaa Rabbii, maqaan sagalicha Rabbii Isaa jedhama. Suuratul Imraan 3:45 xiinxal. Wajihan kabajamaa kan ta'e jedha. Quraanatti jedhaan anaa miti. Kanas yoo jedhame kabaji isaa eessarraa galabbatanii fuudhan isiniif fakkaata.
macaafa qulqulluu kan kitaaba injiilaa keessa kabajama ulfaata fakkeenyaaf Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa kaaftanii jilbi hunduu arrabni hunduu ulfinna isaaf laata kan jedhamu achirraa fuudhame kitaaba qulqulluu irraa fuudhame haa ta'u kanas ta'e san garuu dhugaa quraana keessatti barreeffamte dhagaa wajiihan kabajamaadha ulfaataadha eenyu Iyesuus fi duniyaa irrattilleen wafil aakirattilleen kabajamaa kan ta'e wakadhalika Iyesuus maalidha quraana keessatti wamadal muqarraba ta'ee kan jiraatudha rabbi wajji kan jiraatu jechuun muqarraba jechuun rabbi wajji dhageeffadha wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti maal jedha lakkoofsa 1 2 irratti jalqaba sagalichaa ture sagalichi waaqayyo rabbi bira ture bira kan jedhu quraana keessatti illee muqarraba bira jechuun maal jechuun muqarraba jechuudha muqarraba bira ture sagalichi yoo rabbi ture bira ture kan jedhu quraanni illee maal mu'minal muqarrabiin ammallee rabbi wajjin muqarraba ta'ee kan jiraatudha baalaa mu'aaliidha Yesuus akkuma quraanatti iyyuu jechuudha bar kana hin himani kanan dubbatanii sheekolee masjida keessatti xiinxalla kana hin da'awaan godhan kanan lallaban hin dubbatanii dhoksan jedhu jarra hin dubbattu kan dhugaa dhossanii qoosee dhalchanii jedha Oromoon gara keenya dhugaa dhossanii qoosee dhalchan jechuun waanuma faayidaa hin qabne dhalchite jechuudha gaafa dhugaa dhossite sadaffaarra kan jiru akka ragaatti kan isiniif kennu suuratul nisaa boqonnaa 4 lakkoofsa yookaan aayata 171 gabaabsee isinitti ma dhageeffadha ayata 171 warri Oromiffaaf Amaariffa dubbiftaniif isiniin jedhaa jira Arabiffa qofaa kan dubbiftan immoo ayata 170 irra jira Arabiffa qofaa kan dubbiftanif jechuudha Ingiliffa gara Amaariffaatti yookaan Ingiliffaaf Amaariffaaf Arabiffa walil cinaatti dubbista yoo ta'e immoo 171 maada yaqul maal jedha keessa gasiqeesini dubbisa وكلمته دوبر ربساسين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم جشته جش ربي تتو هو جشون تو ربي دللت ربي بكبود جش ربي تو jecha rabbi irraa taateen tun jecha waan nu jedhaa jirru malee taateen jiru quraanni jecha rabbi irraa dhuftetu alqaaha darbame ilaa Maryama gara Maryamitti darbame maaltu gara maalitti darbame jecha rabbiitu gara Maryamitti darbame dhageeffadha fa'aaminuu amanaa billaahi rabbitti ورسوله أرجموت تلا أمانة ولا تقولوا إن جدنا ولا تقولوا ثلاثة ربي سده إن جدنا ربي سده إنته خير لكم إسني قاري أجل ما للرب ربي سده إن جدنا الرا أرجما إنته الرا أرجما سني قاري أكاس إن جدنا جد سده إن جدنا ما للجد سفكا تكفى الله لما فا كلمة رب الرأي جرى مريم في البنسل صدفا وروح منه حفورا نرى كأيني قام سدي تجرى قام سدي كدجان أرجم بعين يماي تايو سوست أكالات قرآن كيسة كان رسول سلاسة كان جرى مسولس ولا تقول سلاسة كان سلسين بر قرآن مكيسة جرى dhugaa dabsanii qoosee dhalchanii jallatti dhalchanii dhugaan dabsin ولا تقولوا ثلاثة سدين جدين أنما الله له واحد أكما ربي توكيتشا لقيني سدن كن توكيتشا سدن كن
qaamni sadan kun meeqa tokkicha ilma rabbiiti kan jedhaa jirru ilma rabbiiti kan jedhame jecha rabbiiti bara rabbiitu jecha ofiitiin ilma kiyya jedhe gaafii isin gaafattani rabbi ilma dhalchaa rabbi ilma qabaa minaamin warra jettaniif rabbi hin dhalchu yaa saba rabbi qalbii namaa haa kennu malee rabbi hin dhalchu haadha manaallee hin qabu haasha lillaahi min dhaalik qulqulluudha rabbi kanarra dhageeffadha rabbi hin dhalu hin dhalchu hin dhalatu ka isa fakkeeffamu tokko illee hin jiru laysa kamithlihi shay'un gonkumayyuu ka isa fakkeeffamu hin jiru anaan eenyutti waa fakkeessi ture jedha Isaayyaas 44 irratti eenyuunis waaqayyo walitti waa fakkeessuun hin danda'amu. Kanaaf Isaan ilma rabbiiti kan jennu kalimaa rabbiiti. Yeroo baay'ee gaafan barsiisu waan kitaabni waaqaa isiniin jedhu isinitti himaa jira. Waan tokko naa xiinxalla eessaa fuutee ofirraa haasa'aatti akkanaan hin jenne jalqabannoon quraana irraa isinii haa kaasu waa'ee ilmummaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa duraallee dhiisee deemaa jira soorii bo'ittan deebi'a. Waa'ee ilmummaa gooftaa Kiristoos Yesuusii indoon quraana irraa isinii kaasa. Mee suuratul Maariyaam boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? An ilma qulqulluu sii kennuudhaaf ergamaa rabbii kee irraa dhufeedhaa jedha. Ilma qulqulluu siif kennuudhaaf. Qaala innamaa ana rasuulu rabbuk li'ahba laki gulaaman zakiyya. Gulaaman zakiyyaa jedha Qur'aana. Qaala ni jedheeni malaa'ikaan Jibriil yookaan Gabriel jechuudha. Eessaa fuudhame kun immoo Luuqaasii Wangeela Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irraa kaaftanii gaafa dubbiftan dhalachuu gooftaa Yesuus. Qaala ni jedhe innamaa ana rasuulu rabbuk ani wanni sitti dhufeefi akkuma an sitti dhufe akki an wanni an sitti dhufeefi li'ahbalak siin gammachiisuufi li'ahbalak sii kennuudhaaf jedhee sii kennuudhaaf maalii gulaaman zakiyya ilma qulqulluu sii kennuudhaaf gulaam kan jedhamu kuni ilma hafuuraati ilma foonii miti qaama sillaaseeti qur'aanatu walaa taqulu salaasatu jedhan sulus waa'ee Iisaa gaafa ibsu suuraan isaa boqonnaa 471 irratti akkuma dura isinitti hime kalima jedhe kalimaatu ilma mee kan Maariyaam 19 kanarratti isinii deebi'e ani wanni gara kee dhufeefi ilma qulqulluu sii kennuudhaafi jedheen ilmi kun ka'ee nuti natti himame yaa islaamota yaa warra amantaa islaamaa duukaa buuta yaa musliimoota ilmi kuni ilmi ani sii kennuudhaaf gara kan kee dhufe ilma qulqulluu rabbii kan kee irraa dhufee sii kennuudhaaf dhufeen jedheeni malaa'ikaan Jibriil Maariyaamitti himaa jiru kuni ilmi kun ka'ee nuti xiinxallaan rabbiin biraa ergamee dhufee jedhe Jibriil kunu kan nama dubbachaa jiru waa'ee quraanaati malee waa'ee macaafa qulqulluu miti. Bar waa'ee ilmummaa gooftaa Yesuus Kiristoos bar quraanatu lafa kaa'e. Ani wanni sitti dhufee ilma qulqulluu sii kennuudhaaf jedhee ilma kanaan ka'een hojjettanis. Maariyaamii takka hin jenne lakkoofsa 20 irratti kunuun karaa kana qaalati annaa yakuunu lii gulaamun jetteen kirikiri ni jette akkamitti ilmi naa kennamaa jetteen akkamitti ilmi naaf ta'ama walam yamsasni basharun walam aku bagiyyaa jetteen
an dhiiraanillee waliin deemu silaa sagaagaltoo kan sharmuxaayyuun taane dhiifama jecha kanatti fayyadamu waan quraanni jedheef hin silin jechuun jira. Ishii ilma kanaan gadeen nu jettare kunoo Mariyaam karakkaraa jirti. Hin fudhadhu jedhaa jirtu Jibriil irraa. Jibriil ilmicha kana eessaa fuudhee dhufeen? Sinii galaa jira Rabbiin sammuu keessa naa banu. Warri dukkana hawwaa jirtanis warri dukkana keessa jirtanis. Bar ilmichi kan Rabbiiti. Ilma yoo jedhan amma Rabbiin ni dhalchee suuraa kanarra yoo ilaaltu. Jibriil qabatee kan Mariyaamitti fide kana Rabbiif dhalche jechuudha. Hin uumee maalii jechuu dandeette waan quraana irratti hin barreeffamne hin jedhina. Hin katabamne quraanuma irratti. Ni dhalate malee hin uumamne Yesuus. Kanaafuyyuu ilma kan jedhaa jirru ilma hafuuraa jechuun qaama Sillaasee keessaa isa tokko jechuu keenya. Ilaama suuraa Mariyaam boqonnaa 19 lakkoofsa 19 ilma sii kennaa jedheen tokko naa qabadha. Suuraa Imraan 3:45 irratti immoo jechaan si gammachiisaa jedheen. Imraan 3:45 irratti jecha jedhe. Mariyaam 19:19 irratti immoo ilma jedhe. Hiikkaan isaa ilma jechuun jecha jechuudha. Nuti ilma kan beennuuni haadha manaa keenya fuunee waliin ciifnee ulfeessinee isheenis ulfooftee ji'a 9 booddee kan deettu maal jennaan ilma jennaan. Rabbiin garuu ilma kiyya kan jedhaa jiruuni porosisii kanaa miti. Jecha ofiitiin ilma kiyya jedhee jechuudha. Kanatu sii galuu dhabee Rabbi hin dhalataa uzu billaa Rabbiin tokko jeettee yeroo hundumaa quba keessan gara olii kan qabdan Kiristoosin waakkachuu keessan malee waan biroo miti. Islaam yeroo hundumaa quba gara waaqatti ol qaba. Allahu akbar jedhe quba ol qaba. Maal godhuu si fakkaata? Kiristoosin waakkachuudhaaf, Kiristoosin ganuudhaaf malee Kiristoos bar quraanuma keessattuu ganamee hin jiru, hin waakkatamee hin jiru. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti waa'ee ilmummaa isinitti taa'ee barsiisofni macaafa qulqulluu sirriitti hubadhaa fi wangeelota maal kan jettan sagalee waaqa barsiiftan online kanarratti dhageeffadhaa xiinxallaa fi barsiisama. Ilma jechuun sagalee waaqayyoo jechuudha. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa hanga 3tti lakkoofsa 3 irratti akkana jedha hunduu isaan ta'e inni eenyu sagalicha. Jalqaba maaltu ture sagalichaatu ture sagalee waaqa bira ture sagalichi waaqa ture inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyoo bira ture hunduu isaan ta'e inni sagaleen kan eenyuun kan waaqayyoo. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 2 bira dhaqaa. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume. Yohaannis irratti jechaan uumame jedha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti immoo ilmaan uumame. Kana jechuun ilma jechuun jecha jechuudha. Waaqayyo ilma kiyya kan jedhaaruun jecha isaatiin jedha. Macaafa qulqulluu irratti illee jechuudha. Qur'aana irrattis Imraan 3:45 jecha jedhe. Mariyaam 19:19 irratti immoo maal jedhe? Ilma jedhe. Argitanii? Waan qaama ijaan hin argamneef kan haasa'aa jiru. Kanaaf Iyesuus hin du'ee, hin tumamee, hin dadhabame, hin dadhabee maal kan jedhamu maalummaa isaati, namummaa isaati malee waaqummaa isaati miti. Dadhabuun namummaa nuu fudhata. Sababii keetiif bara. Islaamummaan kaleessa dhuftee namni ilmaan namaa dhiigaan kan fayyu, ilmaan namaa dhiigaan kan bilisoome, dhiigaan jechuun Kiristoos fannoo irratti isaaniif dhiigee kan ilmaan namaa fayyise warra maqaa isaatti amanate hundumaa kan fayyise Islaamummaan kaleessa dhuftee udu'attanii fayyituu jedhu. Subii gaafa lafaa kaatee dhattee istinjaa baata qaama saalaa kan kee bishaan dhiqattaa achi booddee bakka 7 dhiqatta akka seera shari'aa Islaamummaatti. Kanumallee dhiqattee bari cubbuun dhiiftu. Mana namaa gubaa oolta nama ajjeesuuf guraadee bitatta. Ana yeroo baay'ee natti dhaadatu. Inshaallah yeroo kun waggaa 10 dhaalee manatti dhaadatu. Kanuma godheellee hin dhiisu. Cubbuun ilmaan namaa kan ittiin dhiifamuun bishaan dhiqattee yookaan udu'attee osoo hin ta'in dhiiga Kiristoos dhiqattee fayyita. Kana beeki ofitti hin taphate. Kanaafuu Kiristoos eenyu kan jettaniif eenyummaa lama qaba.
irra deebee dubbadha ammas. Kiristoos eenyu kan jettaniif Iyyasuus eenyummaa lama qaba. Inni tokko waaqummaadha, inni lammaffaan namummaadha. Waan kitaabni jedhu isiniin jedhe hana. Fakkeenyaaf namummaa isaatiin nuutumameera. Namummaa isaatiin guyyaa dhumaallee hin beeku jedheera. Namummaa isaatiin ani beekaadha jedhanii sheekoleen tokko tokko macaafa qulqulluu keessaa namummaa Kiristoosii gaafa barsiisa akka waan waaqummaan isaa hin jirretti warra barsiisan. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36tti guyyicha dhumaa ani hin beekuu jedhe. Ilmallee yoo ta'e hin beeku jechuun maalummaa isaatiin namummaa isaatiin hin du'e jedhe. Guyyaa 3 boolla keessa ture. Maalummaa isaati namummaa isaati. Hin dheebotee hin beela'e. Maalummaa isaati namummaa isaati malee waaqummaa isaatii miti. Fannoo irratti rarraafame maalummaa isaati namummaa isaati. Fannoo irratti dheebotee hadhooftu dhuge jedhe maalummaa isaati namummaa isaati. Siigalee kun hunduu barsi'iiti. Kitaaba suhufii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 3 irraa kaaftanii hanga lakkoofsa 14tti gaafa dubbiftan nama ajaa'iba. Waan inni sii ta'e dubbisi. Utuu inni dhufiniin dura raajiin yookaan immoo suufiin Isaayyaas kitaaba suufota yookaan raajota Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 53 irra gaafa dubbatu gaafa laaltan utuu Iyyasuus samii irraa dhufee Maariyaamin keessaa utuu hin dhalatin waa'ee isaa dubbata waggaa 700 duratti Isaayyaas raajiin akka inni ilmaan namaatiif fida'aa ta'u. Fida'aa jechuun maal jechuudha? Akka inni suluuba irratti yookaan fannoo irratti akka ilmaan namaatiif fannifamu. Akka inni du'u. Akka hoolaatti namaaf qalamu dura dursee dubbateera Isaayyaas. Kanaaf Iyyasuus eenyu kan jettaniif eenyummaa lama qaba. Irra deebee akka dubbii gowwaatti isinitti himu. Qur'aana keessaa isinitti himeera. Kitaaba qulqulluu keessaa isinitti himeera. An kitaaba biroon beeku waa'ee Iyyasuusii kan dubbatu. Qur'aanni maali? Garagalcha kitaaba qulqulluutu malee jecha waaqarraa dhufe miti. Jechi waaqarraa dhufe kan hafuura qulqulluudhaan barreeffame kitaabni qulqulluun jechuudha. Xiinxalla qabadha. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti caaffanni qulqullaa'oon hundinuu geggeeffama hafuura waaqayyootiin barreeffame jedha. Qur'aanni immoo hafuura qulqulluun barreeffame hin jiru. Hafuura waaqaatiin barreeffame hin jiru. Wanni akkasii hin jiru Qur'aana irrattis. Kitaaba qulqulluu irraa garagalfame seenaan nutti hima waan ta'eef dheengadda kan barreeffame. Haalli barreeffama isaatu seenaa garaagaraa of keessaa qaba. Seenaa baay'ee of keessaa isa kana dubbachuun barbaadu. Nun fayyadu fayyumsaaf nun fayyadu waan ta'eef jechuudha. Hafuura qulqulluun barreeffame macaafni qulqulluu. Haa ta'u Qur'aanichi macaafa qulqulluu hafuura qulqulluu irraa barreeffame kanarraa kan garagalfame Qur'aanichi immoo dhugaan tokko tokko achi keessatti barreeffameera. Dhugaa mootummaa waaqayyootti nama galchitu osoo hin ta'in dhugaa akka dildilaatti gara Kiristoositti ittiin dhufan kan nama gargaaru jechuudha. Kana beektanii dhufuudha. Beekuudha. Qabxiin inni dhumaa kan dubbachuu barbaadu. Iyyasuusiin booddee raajiin ka'u ni jira yoo jettan hin jiru. Nabiyyiin ka'u Iisaadhaan booda yookaan Yesuusiin booda kan ergame maali yoo jettan hafuura qulqulluudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 dubbisne yoo achirraa kaane ani nan deema isa isiniif dubbatu isiniif dhaabbatu tokko isiniif erga. Innis hafuura qulqulluu bara baraan isin keessa jiraata. Kana fudhatanii islaamonni tokko tokko maal Yesuusiin booddee kan isinii ergamu eenyudha jedhu Muhammadidha. Hin jiru wanni akkasii xiinxallaa beekama. Amma utuu Iyyasuusiin booddee Muhammad ergameera ta'e zamana dhumaa silaa eenyu eeggata ilmi namaa islaamni illee Muhammadiin eeggata dhalli namaa kamuu eenyuun eeggata ture sila Muhammadiin eeggata utuu nabiyyi Muhammad nabiyyi dhumaa uduu ta'e Yesuusiin booddee utuu rabbiin isa ergee jiraate islaamni eenyuun eeggata silaa Muhammadiin eeggata malee Yesuusiin eeggata. Milikinni guyyaa qiyaamaa Muhammad moo Yesuus malkata kan ta'u guyyaa qiyaamaatiif Muhammadidha? No, hin jiru Qur'aana irra wanni jedhamu. Eenyuudha? Yesuusidha. Suuraa Zuhruufii
boqonnaa 43 lakkoofsa 61 dhaqamee dubbisa. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها تكاد بساسا وإنه يجون إنه يسوس إيسا والرفان أرموت لبفتنس أفان أمارات لبفتنس أغاني إن قد ملين جئتو لغاجلا ريسنا لغاجلا لقتنا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها inni guyyaa sa'ati jechuun guyyaa qiyaamaa yookaan bara dhumaa jechuudha. Bara dhumaatiif milikinni isaadha. Falaa tamtarunna biha isarratti illee hin shakkinaa jedha. Arragaaggatee bara dubbate warri islaamati kitaabni islaamaa. Kana eeggatamu eenyu? Isa maal jedhe? Wattabi'uuni na hordofaa jedhe. Isaan سورة مسنتين ولا واتبعوني هذا صراط المستقيم كران قجيلانس إسا كناجل لفتاء جل مريد بل جل مريد بل كران قجيلان أناجل نهر دفاجل ولا يسدنكم الشيطان شيطان اللي كراك نرى أكسن جل بنجل هذا صراط المستقيم وإنه عدو مبين إنني عدوي كيسن إفقالا على كيسن إفقالا إيه الشيطان جل القرآن لفتاي سنا ملكين قوياك يا مال إيه يسوس مالي محمد نبيين يسوس بود دير في التوك اللي كتاب كله كيسن راجوني صبابر أماتني كأو إيقاتا جل مبريتني jedhamee barreeffamedha. Ergaa Yohaannis boqonnaa tokko ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa sadirraa kaaftanis dubbisuu dandeessu iddoo baay'eetti the false prophets jedhaati Google godha. Isinii kaa macaafni qulqulluu. Kana gaafa beektan you having to waste your time. Sa'aatii keessan gubuun qabda. Kiristoosiin duukaa gaafa buutan in jibbamtan, in ari'atamtan, in tuffatamtan. Biyya Arabaa keessa warri jirtan baay'een keessan tuffatamuu ni dandeessan. Tuffatamtus Kiristoos. Ilaami karaan dhugaan jireenyis anaa jedhee kan dubbate Iyesuus malee Muhammadii miti. Iyesuus malee Islaamummaa miti. Karaan dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee jedhe eenyullee gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhee kan dubbate Yesuus malee Muhammadii miti. Yesuus malee Islaamummaa miti. Yesuus malee Mikaa'ilis miti. Yesuus malee Rufaa'ulis miti. Yesuus malee Arseemaas miti. Yesuus qofa anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu danda'u. Islaamummaadhaan gara abbaa dhaquu hin dandeettan, gara jannataa dhaquu hin dandeettan, yaa Waaqa wal arguu hin dandeessan. Iyesuusin alatti abbaa wal arguu hin dandeettan. Islaamummaadhaanis wal arguu hin dandeessa. Muhammadiidhaanis arguu hin dandeessa. Gonkuma hin danda'a. Kanaaf Kiristoos duuka bu'uun jireenya. Kiristoos duuka bu'uun ifadha. Kitaabni maal jedha? Ana huwa burhaanul aalam. An ifa biyya lafaatii jedhe. Ana huwa burhaanul aalam. Ana huwa nuurul aalam. Nuurul aalam. Ani ifa biyya lafaatii jedhe bar Yesuus. Injiila Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ana huwa nuurul aalam. Ani ifa biyya lafaatii. Taada ifni laman jirtu kaawjoon yaa saba. Ifni laman jiru. Ifni tokkocha. Inni illeen Iyesuus. Zamana dhumaa ifni gara biyya lafaatti ergame Yesuusiin alatti hin jiru. Namni na duukaa bu'u ifa jireenyaan qabaata malee dukkana keessa hin deddeebi'u jedhu. Waan ana haasa'aa osoo hin ta'in kitaaba jedhee jennaan jedhaa jiru kunoo kitaaba jedhaa. Kan na duukaa bu'u ifa jireenyaa argata malee qabaata malee dukkana keessa hin deddeebi'u. Kiristoosiin duukaa dhugaatti yoo isa duukaa buute ifa jireenyaa qabda. Dukkanni gonkumayyuu jireenya keen argata. Injiila Yohaannis
boqonna kudha lama lakkoofsa 46 dhaxxanii gaafa dubbiftan kitaabni qulqulluun akkas jedha. Kan na duukaa bu'e hundinuu kan na duukaa bu'e eenyuyyuu kan na duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa hin deddeebi'u. Ifa jireenyaa. Nuurul hayaat. Ifa jireenyaa barbaaddanii Kiristoos hin duukaa bu'a. Kanaan alatti ifni hin jiru. Guyyaa qiyaamaa Iyesuus Islaamis kan eeggataa jiru Iyesuus. Amantaa warra Yihuudotaa kan jedhamu tokko jira. The Jewish religion kan jedhamu. Eenyu eeggatu isaanis Iyesuus hin eeggatu. Ni garmaachuuf. Eega Islaamin Yihuudonni illee Iyesuus hin eeggatani. Maal eegdarree adamaatti namantarra? Amma edmeela teekinooloojiin bal'ate maal siin jedha Islaamtu lakkinu bar nabiyyummaa isaan amanna. Nabiyyii qofaa miti waaqaadha, sagalee waaqaati isinitti meera. Warri uf shawwaddanii namallee shawwaddanii boruu fuula Rabbii duratti kasaaruuf jirtan waan taataniif hin shawwadina. Keessumaan afaan Arabaatiin baay'ee namatti taphatan. Dhalli keenya afaan Arabaan beeku warra Gi'iiziiti warra Arabaatti ilma namaa sammuu hadooche dhakaa salaachisa. Ilmi namaa dhakaaf akka salaatu. Ka Gi'iizichaallee akka dhakaaf salaatu abeet maaliif na Kiristoos akka dhakaaf salaatu godhe kunillee Gi'iizin basitti qaraa kunillee Arabiin basitti qaraa. Kan kennan beeku hin beeku afaan ittiin dhalateen hin beeku. Salaanni hanga Arabiffaan qaraatu sirraan fuudhamu jedhani hin beeku. Dhugaa bira ga'uuf hin danda'amu. Walqixxummaan afaaniyyuu badee hin jiru. Akka waan Rabbiin afaan Arabiffaa qofa afaan Arabiffaa bara warra xaa'ooti afaan warra xaa'ootii ture yoo dhugaa bira ga'uu barbaaddan. Dhaloota Kiristoos booddee bara 612 dura bara afaan Arabiffaa kan warri Araboota xaa'ootii ittiin waaqeffatu waaqa tolfamaa ittiin waaqeffatu ture malee afaan waaqaatti hin turre. This is the fact. Kun dhugaadha. Araboonni waaqolee tolfamoo 360 qabu. Malee Islaamummaa wanni jedhamu itoo hin turre. Abbaan Muhammadiitu mataa isaatu xaa'ootii waaqeffata. Abbeeronni yookaan immoo obboloonni abbaa Muhammadii hundumtis warra xaa'ootii waaqeffatu. Islaamummaa isaa fuudhan. Engadda Muhammad jalqabe holqa Hiraa'i keessatti. Barnoota birootii walitti deebiina. Warra gaafii Yesuus irraa qabdanii dhugaan kitaabni yoo ija banattee ilaalte dhugaan lafa jirti. Yesuus namummaa isaatiin akka namummaatti dubbate waaqummaa isaatiin hojii waaqummaa hojjete. Namummaa wanni dhufeef sii dhiiguudhaaf sii du'uudhaaf sii fannifamuudhaaf dhufe malee ani nama ani waaqa jechuuf hin dhufe. Mee bakka ani waaqa jedhee nutti hima bakka inni ani goofta jedhu natti hima bakki inni goofta jedhu jira. Kitaaba qulqulluu keessa Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irra jira. Siin gooftaa barsiisaas jettanii waamtaan. Akkuma isin jettan ani isuma jedha ani gooftaa keessanii barsiisaa keessan ta'e miila erga isinii dhiqe isinis walii keessanii dhiquu hin taane. Haa ta'u alaamaan inni gara biyya lafaa dhufeef gooftummaa isaa dubbachuuf osoo hin ta'e ilma namaatiif fidaa ta'uu yookaan immoo aarsaa ilmaan namaatiif ta'uudhaaf dhufe. Yesuus bara aarsaa siif ta'e. Kanaafuu gudunfi dubbii kootii Kiristoos malee fayyumsi bara baraan jiru. Warri dukkana keessa deebitanii tayyoo jiraattan amma waamicha isinii godha. Dogoggortanii fooniin hiriyyaa gadhee duukaa deemtanii jallattanii Kiristoosin kan dhiiftanistan yoo jiraattan akkasuma immoo dukkanuma keessa kan jirtan waa'ee Kiristoos isiniif kan hin galle amma ganaa reefuu naa gale kan jettan yoo jiraattan harka keessan ol kaasaa na wajjin amma yeroo erga sagalee kana dhageettanii harka kan kee harka lamaan gara waaqaatti ol kaasaa akkana jedha na wajjin. Yaa Rabbi jedha galanni siif haa ta'u. Kiristoos Yesuusin fayyisaa biyya lafaa gootee erguu kee amaneera. Yesuus akka anaaf du'ee du'aa akka ka'e amma mirga abbaa isaa akka jiru deebi'ee mootummaa isaatiin akka dhufu amaneera. Karaan
dhugaan jireennis isa malee akka hin jirre amaneera. Yesuus du'aa ka'ee ana jireenyatti akka dabarse amaneera. Yaa Waaqayyo, cubbuu kiyya dhiiga ilma keetii Yesuusiin narraa miici. Ofitti na qabadhu. Maqaa kiyya galmee jannataa keessatti naa barreessi. Nan gatin. Dukkana keessaa waan na baafteef galateeffadhu. Kana hundumaa maqaa Yesuusiitiin amiin. Warri amanaa wajjin jettan baga gammaddanii hiriyoota gaafii kana sagalee kana sheer isinii godheen fayyuu kan ka'anillee jedheera warri jettan egaa obboleeyyan warra hiriyoota keessanitti himtu kanumadha dhugaan. Barri dhumarra jira, milikiin kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame raawwataa jira waan ta'eef duukaa bu'aa. Gooftaan isin haa eebbisu. Baga gammadda warri fayyitan, warri dukkana keessaa baatan, warri bishaan dhiqatnee hin fayyina jedhaa turtanii amma immoo gara dhiiga Kiristoositti deebitan baga fayyitan. Shaloom. Obboleeyyan keessaniif sheer godhaa. Obboleeyyan koo hiriyoota keessan musliimaatiif sheer godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.